Dhugaa dubbachuuf appilikeeshinii kanarra ijoolleen keenya 30,000 40,000 hojjechaa jirti ji'aatti jechuudha. Jalqabuudhaaf maallaqa kamiyyuu sin gaafatu. Isteeppii isa sirriitti hordofii. Jalqaba liinkii kanaan galtaa. Akkasitti sii fida daawunloodii ta'anii kallattiidhumaanii appilikeeshinii pileestoorii irraa buusisiin jedha. Pileestoorii filatta. Kallattiidhumaan gara kanatti waan si dabarsuu fi instaal jettee buufatta jechuudha appicha. Gaafa inni daawunloodii godhee nuu fixu open jennaani. Gaafa inni akkasitti nuu fiduu karaa sadiidhaan banachuu dandeenya. Karaa feesbuukii, gara googil akkaawuntii keenyaa fi bilbila keenyaatiin banachuu dandeenya. Osoo imeelii fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Amma imeeliidhaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Googil isheettu kana tuqnee accept jennaani. Imeelii si filachiisa. Imeelii kee keessaa tokko filattee kilik gootee xiqqoo barbaadee akkasitti isinii fida jechuudha. Wanti guddaan isin dogoggoruu hin qabne iddoo kanatti asitti meel fiimeel jedhee jira. Dhiiraaf dubara booda veerifikeeshinii waan isin gaafatuu fi fuulaan gatiin accept godhuuf asitti sirriitti saala keessan guutuu qabdu jechuudha. Iddoo umurii jedhu kanatti 18 ol gochuu qabda jechuudha. 18 gadi gochuu hin qabdu. Maaliif hin jijjiiramu booddee kun. Biyya isin filachiisa iddoo kanatti immoo biyya Itoophiyaa jettu rakkoon qabu Itoophiyaa keessatti waan hojjetuuf rakkoon qabu Itoophiyaadhuma jedha. Saala keessan filattanii footoo appilood godhinaan jedheen iddoo kanatti eeyyama kennituuf jechuudha. Eeyyama kennitanii fi suuraa tokkuma gootanii asirratti osoo fuulli keessan sirriitti mul'ate gaariidha. Submit jettu jechuudha asitti. Confirm jettu. Allow jettuun asitti eeyyama kennituuf jechuudha. Piroomooshinii adda addaa waan fiduuf eksiituutu. Confirm jettanii bira darbitu. Lookeeshinii access isin gaafata. Kanaafuu eeyyama kennituuf asitti lookeeshinii koo waan sirriitti guutee fi jiraattota Itoophiyaa keessa jiraatan akkasitti naaf fidee jira. Amma maal goonee kaanii akkaawuntii sirriitti kireetii goonee kaaneerra jechuudha. Akkaataan hojii isaa asitti waan isinitti agarsiisuuf sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Iddoo kanatti piroofaayilii keessan waan sirreessuu qabdaniif piroofaayilii keessan keessa galtu. Wanti guddaan isin gochuu qabdanii iddoo kanattidha. Authentication iddoo jedhu kana galtanii akkasitti isinii fida. Amma fees iddoo jedhu kanatti sila dhiiraan guuttanii yoo ammoo fuula duraa gashitanii isin fudhatu jechuudha. Asitti go jettuun jechuudha. Upload a photo of yourself jedhu kana tuqxu jechuudha. Suuraa keessan erga isin filachiisee booda suuraa keessan kan fuulli keessan mul'atu irra kaa'attanii asitti start to certificate jettuun jechuudha. Iddoo kanatti wanti isin beekuu qabdanii footoo inni isin suuraan isin irra keessanii fi inni isin amma feesii keessan veerifaayi ittiin godhachaa jirtan kun waliin fakkaatu taanaan isin jalaa kuffisaa jechuudha. Akkaawuntiin keessan veerifaayi hin ta'u jechuudha. Akkaawuntiin keessan veerifaayi hin taane jechuun immoo faayidaa hin qabu jechuudha akkaawuntichi. Kanaafuu sirriitti iddoo kanatti veerifaayi gochuu qabdu jechuudha. Erga suuraa filattanii booda start to certificate jedhu kana tuqxu jechuudha. Ammasitti akkasitti kaameraa isiniif banaa jechuudha. Yeroo kana achi ilaalaas as ilaalaas afaan keessan banaas isiniin jechuu danda'a. Waan inni isiniin jedhu gootanii yeroo sananniyyuu isin fudhataa jechuudha. Erga isa kana fixanii gara isaa lammaffaatti dabartu jechuudha. Inni lammaffaas lakkoofsa bilbila keessanii gashitanii asitti next jechuun gana gistettanii verification koodii isin ergu verification koodii sana gashitanii accept gootu jechuudha. Salphaadha iddoon kun. Lammaan isaa erga fixanii booda piroofaayilii keessanitti deebitanii my agency kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Akkasitti gaafa isiniif fidu please enter agent ID iddoo jedhu kanatti lakkoofsa kana gashitu jechuudha. 49 62 60 19 jettanii asirratti gashitanii confirm jettuun agentii taataniitu jechuudha. Amma kana booddee amma jalqabdanitti malee wantichi baay'ee salphaadha. Baay'ee birrii baay'ee irraa meeq gochuu dandeessu. Mee amma immoo irruma irra keessaa karaalee isinii aappii kanarraa maallaqa ittiin hojjetan isinitti agarsiisa. Sirriitti caqasaa dhaggeeffadha. Piroofaayiliitti deebitanii iddoo kana riwaardii kan jedhu jira jechuudha. Riwaardii sana keessaa durbi tokko piroofaayilii ishee akkan sirriitti isinitti agarsiisetti veerifaayi godhattee sa'aatii tokkoof laayivii kanarra galte yoo teesse pooyintii 5,000 kennaafi jechuudha. Garuu laayivii kanarra yeroo teessu maayikii ofii gochuu hin qabdu, dukkana keessa taa'uu hin qabdu, gara biraa immoo nama biraaf haa gashuu hin qabdu jechuudha. Waan namatti tolu kun hundi isaayyuu waan isin hojjettanidha jechuudha. Dubbistanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kuni torban tokko qofaaf tura jechuudha. Kanarraa pooyintii baay'ee sassaabuu dandeessu jechuudha. Sirriitti hojjettanii. Akkuma beekamu dhiirri laayivii galuudhaaf levelii 5 gahuu qaba jechuudha. Amma levelii 5 geessanitti immoo
kooyinii fa'aa sassaabbachuu qabdu. Leveliin keessan akkasuma ol guddachaa deema jechuudha dhiirotaaf. Dubartoonni garuu har'uma banatanii har'uma laayivii eegaluu danda'u jechuudha. Karaa biraas maallaqa itti argachuu dandeessan immoo iddoo kan akkuma argitan invite kan jedhu jira jechuudha. Invite keessa galtanii akkuma argitanii nama tokko yoo gashitanii doolaara 14 isiniif kenna jechuudha. Garuu kan inni isiniif kennu namni isin gashitan sun ruulota kana sirriitti hordofee yoo inni raawwate qofadha jechuudha. Inni biraan immoo paartii iddoo jedhu keessa seentanii namootuma laayivii irra jiran keessaa nama tokko bira galtanii galuudhaan jechuudha. Yeroo jarri isaan isin gashanii sa'aatii muraasaaf achirra teessanii pooyintii amma 800tti funaannachuu dandeessu jechuudha. Sa'aatii murtaa'aadhaaf achirra teessanii akkasumatti isiniif kennaa jechuudha. Daqiiqaa 15f hammam akka inni isiniif kennu, sa'aatii tokkoof hammam akka inni isiniif kennu hunda isaayyuu asirraa dubbistanii argachuu dandeessu. Asirratti isiniif kaa'ee jira gatiitii waan ta'eef hunda isaa tokko tokkoon ilaaltanii pooyintii keessan sirriitti funaannachuu dandeessu jechuudha. Karaan biraan isin pooyintii argachuu dandeessan immoo fakkeenyaaf irruma galtanii namicha kana tuqnaa jechuudha. Fakkeenyumaaf achiin karaa olii sana mallattoo saaxinii sana argaa jirtu mitiire ishee tuqxanii daqiiqaa 4 irra taa'aa isiniin jedha. Daqiiqaa 4 jechuudha. Daqiiqaa 4 kun gaafa dhumu pooyintii amma ta'e isiniif kennaa jechuudha. Asirras pooyintii keessan funaannachuu dandeessu jechuudha. Pooyintii walitti qabdan kan hunda immoo akkamitti gara maallaqaatti jijjiirtanii baafattu piroofaayilii keessan keessa seenuudhaan pooyintii isee jettu tuqxu jechuudha. Achiin withdraw no jedhu kana tuqxu jechuudha. Gaafa akkasitti intanaatanii akkasitti doolaaraan isiniif ka'a jechuudha. Amma isin hojjettan pooyintii isin hojjettan akkasitti isiniif ka'a jechuudha. Gaafa isin withdraw jettanii karaa barbaaddan barbaannaan karaa CBA keessanii, karaa baankii daldala Itoophiyaa, karaa teeleebirrii, karaa baayinaansii baafachuu dandeessu jechuudha. Pooyintii hojjettan sana gara maallaqaatti jijjiirtanii karaa kanaatiin baafachuu dandeessu jechuudha. Waan cimaa isinitti fakkaachuu danda'a garuu waan baay'ee salphaadha. Keessa isaa immoo gaafa sirriitti bartanii kana caalaa pooyintii baay'ee funaannachuu dandeessu. Galatooma.